السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت وردفت تنبرت ساورا ما الحمد لله إنك كوت نجيني كي يا كان جل الله إنك بجارة بك جرتني سنجس إجا وردفت هنتي فيديو راتنا كذا نموني توكو حالك كمين akka namni Facebook keenya aadii nu godhuu hin dandeenye godhachuu dandeenye jettanii warroon nagaa gaafatanii jirtu. Kana yeroo isin jechuu jechuudha. Follow qofa godhanii akka isin hordofuu danda'an jechuudha isin galee. Haala kamiin bakka aadii san balleessina haala kamiin follow Facebook keenya irratti banannaa jettanii warroon nagaa gaafatanii jirtu. Egaa sanan isin argisiisaa na hordofaa jechuudha. Duraan dursa warroon hagarraa YouTube channel kiyyan argina akkasuma subscribe godhuu jiraatan akka subscribe nu gootan kabajaan isin gaafanna. YouTube kiyya subscribe godhuudhaaf YouTube keessanii galtu. Okay. Achi booda bakka search kanatti jechuudha. Barsiisaa Oromoo appeettanii barreessitu jechuudha. Egaa achi booda kanaan isin fida. Profile kanarratti klik gootanii. Achi booda jechuudha subscribe kayyattu jirtu jechuudha muka jala. Subscribe kayyattu ni klik gootu jechuudha. Achi booda akka dafee yeroo viidiyoon asirratti gallakkifamee simbira ga'u notification akka dafee simbira dhufuuf wanti sanarratti klik gootu jechuudha. San oonii gootu haala kanaanii. Egaa yeroo hunda yeroo viidiyoon asirratti gallakkifame wantoonni haaromni jechuudha notification simbira ga'u wanta gadhiisisan barachuu dandeessu jechuudha. Okay gara barumsichaatti yeroo deebinu follow yeroo isin jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook namni aadii na godhuu hin danda'u jechuudha. Yoo ani aadii namaaf erge malee eenyumtuu ana aadii na godhuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu haala sana san argisa. Kun fakkeenya kana jechuudha. Kun Facebook kana namni aadii na godhuu hin danda'u jechuudha. Follow qofa godhee na hordofuu danda'a malee namni aadii na godhuu hin danda'u yoo ani aadii namaaf erge malee jechuudha. Garuu follow godhanii na hordofuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf haala kamiin follow kana itti banachuu dandeenya haala kamiin ammoo bakka aadii sana ofirraa cufuu dandeenya warroon jettanii na gaafattan isin argisa jechuudha. Haala kana jechuudha bakka follow kana qofa. Akkasii asumaan jechuudha warroonni Facebook follow godhanii haala kana follow gootanii wanti ani gadhiisa akka dafee isin bira ga'uuf siifaratti kan jettu irratti klik gootanii siifaratti godhuu hin dagatinaa jechuudha. Kanaaf haala kamiin akkas godhachuu dandeenya warroonni jettan jechuudha. Dursa wanni gootan jechuudha. Facebook keessanii galtu. Achi booda profile keessan gubbaa dhuftu. Okay, achi booda gadi buutu jechuudha. Achi booda jechuudha account settings kan yoo klik gootu. Achi booda gadi buutan malee jechuudha. Haala kanaan general security and login asila asirra jechuudha public posts kan yoo kanarratti klik ni gootu jechuudha. Achi booda kan hunda public irra iraati guutu jechuudha. Kun akka haaluma as kiyya kanaati jechuudha. Kun amma asirratti public jee iraatiin guutamaadha. Asirratti iraatiin guutamaadha jechuudha. Haala kanaan kan lachuu public gootanii jechuudha. Kana jechuun yeroo isin viidiyoo yaani wanta isin post gootan jechuudha. Suuraa tahee viidiyoo tahee wanta isin gadhiiftan irra namni isin hordofuu danda'a yeroo hordofuu danda'a comment illee like share godhuu danda'a jechuudha. Dingalee haala kanaan follow itti banachuu dandeessu jechuudha. Aadii immoo ofirraa cufuudhaaf private kan jedhamu irratti klik gootu jechuudha. Asuma waan dongoruu baadde. Okay, achi booda asirratti jechuudha kinu. Who can send your friend request kan jedhamu klik gootu jechuudha. Achi booda waa sadii isiniif fida jechuudha. Everyone, friend of friends, no one kan jedhamu isiniif fida jechuudha. Kanaaf qulfii irratti klik gootu jechuudha. No one irratti raayitii guutu haala kanaan namni gonkumaayyuu aadii isin erguu hin danda'u isin gaafatuu hin danda'u jechuudha. Yoo isin ergitanii nama yookiin nama aadii gaafattan malee isin namni biroo isin aadii gaafatuu hin danda'u. Follow qofaa godhanii isin hordofuu danda'an jechuudha. Isin galee kanaaf haala kanaan
akka namni friendii isinitti ergachuu hin dandeenye ofirraa cufuu dandeessanii haalumaan isin argisiise immoo filoo Facebook isinitti banachuu dandeessu jechuudha. Egaa haala kanaan sirreeffachuu dandeessu. Barumsa biraatti nagaa walitti deebinutti viidiyoo kiyya laayik sheer godhuudhaan namoota hunda biraan akka nuuf geessan kabajaan isin gaafanna. Galatoomaa waan hordoftaniif jiraadhaa.